Ashamarka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu waan nagaa kootii galata waaqayyoo har'as viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira akka jaalatanis abdiin qaba tureen jira ammoo guyyaa afur akkasuma ta'ee jira jechuudha erga viidiyoo hojjechuu jalqabeetii dhiiseetii sababni isaa ammoo akka carraa ta'e Finfinnee deemeen ture chaarjerii bilbila kootii irraa fudhadheen deeme እና chaarjerii wal fakkaataa gabaarra illee nannabe jechuudha. Ifamana godha እና gabaarra illee chaarjerii wal fakkaataa nannabe so viidiyoo hojjechuun dandeenye komentii hedduun qaba komentii hedduun arge እና akkasii isiniin jedha dhiifama komentii keessa warran daddafee isiniif hin deebisneef jechaadha እና komentii baay'ee keessa ijoolleen biyya mucattiin takka biyya Dubai keessa jirta jechuudha እና birri miliyoona tokko caalaa of harkaa qaba akkamiin fidee dhufuu danda'a namni naan jettee turte yaa hundumti keessanuu ni beektanii tokko faani birri haga amma aanumti akka walii galaatitti wanumti ani hojjedhe miliyoona tokko naqu እና birri baay'eedha jechuudha gabaabumatti እና akkanumatti haala salphaadhaan akkanatti fidii kottu akkasitti fidii kottu siin jechuudhaaf baay'isee natti ulfaata jechuudha maaliif akka qaldiitti hin dhufne yaa beektan hundumti keessanuu akkamitti akka qarshii argannu akkamitti immoo akkamitti akka itti fayyadamuu qabnu hundumti keenya iyyuu ni beekna jechuudha so gaafii akkasii warri na gaafatan dhiifama na godhaadha biyya Beeruutti immoo akkasii illee shamarreen takka birrii qarshii waggaa tokko akkamiin godhaa ምናምን qarshii waggaa tokkootiin harka jira akkamiin godha ምናምን kanaan jettee jirti jechuudha viidiyoo jedheefiin ture maaliif akka carraa ta'ee yeroo sanitti jechuudha fira kiyya keessaa namni birrii harkatti qabatee dhufeen ture jechuudha antini keessatti Beeruut keessatti jechuudha እና kanammoo Dubai keessa jirti waan sin ajaa'ibu jechuudha ani Dubai kan dhufe እና gaafana ni galu warri nigdi gara biyya Turkiitii fi Dubai deddeebi'anii uffata ምናምን fidan deddeebi'aa turan jechaadha እና isaan sababbii isaaniitiif fittashaa guddaatu ture jechuudha እና fittashaa guddaatu ture ani by the way waggaa afur ምናምን jala dhufa jechuudha kan ani taa'e so garuu paaspoortii yuulaalan shaanxaa keessa duwwaa simbansiisaniit qulfii simbansiisaniit jechuudha kan tokko tokkoon wanta keessa jiru fattashanii even Itoophiyaa keessatti jechuudha kun kan naqunname so maybe translate ta'uu danda'a translate dhaasiif muruu danda'anii karaa biraatiin akka karaa biraatiin aqwarratee dhufuu dandeessaa biyya sanitti wanna si qunnamu beeku asitti immoo yeroo dhufte asitti maa jiru biyya Itoophiyaa keessattuu baay'ee akka isaan seeraan nama fattashaniidha jechuudha kan ani hubadhe so waan salphaa miti akkanumatti waanuma tokko siin jechuun danda'u anaaf salphaa anaaf silatti salphatu jechuudha maaliif ilaa koronaa sababii koronaatiif jettee qarshii kee harkatti baachaa waan turte eega koronaati ergitee kan beeknedha jechuudha qarshiin kun kan waggaa 3 kan waggaa 4 ta'uu jala dhufuu danda'a koronaan ifin eega dhufeeti gara waggaa 3 darbeera na fakkaata biyyaansi yoo darbuu yoo baate waggaa 3 numa guutaa jechuudha kana jechuun soo maal jechuudha waggaa 3 erga guute damozni kee kun yookiin qarshiin kee kun salaariin kee kun kan waggaa 3 caaladha malee kan waggaa 3 ti gadi miti jechuudha so akkuma salphaatti calsiin jechuun danda'u siin jechuun barbaada maaliif qarshii keetii humna keetii ani zin jedheetumaan oduu harkatti qabadhu kootu siin jedheeti wanni ta'e si qunnamee too qarshii kee dhabuu dandeessa karaatti qaldii miti ani by the way ani beeku koronaas ta'u nu maaskii godhanneetuma ergachaa turre jechuudha qarshii keenya gara baankiitiinis taanaan gara baankiitiinis namni hedduun ergee gara allarraanis ergineerra homaa wanti rakkoon biraan turre jechuudha እና ati immoo oduma yaaddu akkuma salphaatti ilaalte qarshiin akkasii biratti turu gooteerta jechuudha
ani haa amma wanti ati godhu qabdu maayidha gabaabumatti ani maatii keessa irratti maaf hin ergisu jennaan tokkoffaa haala tokkoon qarshii amma kanaa erguu hin danda'u naan jette sirriidha qarshii amma kanaa erguu dhiisuu dandeessa garuu namni kamiyyuu riyaa qaba miti ani gama kootiin riyaa naaf amma namaan qaban ture gaafan baay'ee jiraatu jechuudha so namni ati akkasitti dhiyaatu yoo jiraate hiriyoonni kee haga ta'e tokko maybe 100,000 ምናምን odoo si gargaaranii akkaawuntii kee irratti si galchanii bareeda ture ta'u yoo jette immoo yeroo tokko sirriidha maybe rakkoo si irratti uumuu danda'a yaa waan akkuma siin jedhee qarshii gana galchee siin beeku lakkaayyuu hin beeku kanaafiyyuu wanti nan isin jechuu barbaadu gabaabumatti jechuudha yoo hiriyoonni ta'e kasitti dhiyaatu hin jiran ta'ee namantu taate immoo wanti ati godhu qabdu silaa alaani kan ergamu qarshiin kun baay'isee nuufata baay'isee gaayis maaliifi birrii xiqqaa birrii 20,000 iyyuu nama hin yaachisiisa kan miti waggaa 3 waggaa 4 birrii 1,000,000 tokkorra caalurra dhiisaa ta'u jechuudha so baay'isee ulfaataadha garuu inni biraa immoo maayidha ofuma keetii amma fakkeenyaaf ji'a lamas kan qabdu taanaan ji'as kan qabdu taanaan biyaansi warra bira teechuu amansiiste inna ji'a tokkos kan yoo ta'e yeroo natti qabdu ji'a lamas yoo ta'e yeroo kana keessatti suuta jette yeroodha nama fakkeenyaaf torbeedhaan guyyaa 3 maybe akkasitti osoo argite rakkoo siif qabaachuu baate maybe warra bira teechullee egaa hin beektan hundumti keessanuu amala biyya arabaa maqaa rabbiitiin maal gochuu ati akka kan hunda teessiste naaf hin galu malee ni miti dhugaasin hin jedhaan gaafuma tokko jechuudha ani gama kootiin gaafuma tokko hiriyaa tiyyaan ture kan erginu qarshiinna mana hiriyaa tiyyatan keessa mana haadha madaamii tiyyaa teessi jechuudha hiriyaan tiyyatuni so achi geechineet ji'a 6 ji'a 4tti bakka yoo akkam rakkoon addaan qunnamee ji'a 3tti haal tokko ergina malee torbee keessatti gizee 2 dhiisiitii gizee tokkoyyuu hin eeyyamamu jechuudha maaliifi amaloota arabaa hundumti keenya nama beekusan waan taaneef jechuudha inna wanti nan isin jechuu barbaadu gabaabumatti akkaataa kamiin ani haala salphaadha jedhee kasiif dhiyeessu karaa salphaan hiriyoota keetitti himtee hiriyoonni kee akkasiif ergaan gochuudha jechuudha hiriyoota keetitti naaf ergaa qarshiin akkatti harkatti akkas ta'ee jira namni jettee amansiiste akka san akkaawuntii keetii irratti galchan gochuudha inni kabira immoo ofii keetii haala tokkoon hin dandeessu akkuma isin jedhe amansiistee warri maatiin ati biratti jirtu kan beekan yoo ta'e yookiin rakkoon qunnamee yookiin wanta ta'etu ta'ee dhiti yeroo qabdu keessatti akka daftee ergitee xumurtu godhi biyaansi immoo matee tokko harkattis qabattee akkaataa haala mijeeffattee harkatti qabattee dhufuu ni dandeessa malee ani kana hundumaa harkatti qabadhu kottu even miti ani meekaappii fuulatti dibatan jechuudha meekaappii irree mi'a godhee gatee hin jira jechuudha riipoortii keessatti maaliifi naarkaa bu'eeti yookiin nan irraafachuu dandeessa boorsaa kee lafa gootee dagachuu dandeessa mi'a kee lafa gootee dagachuu dandeessa ani ofii kiyyaafiyyuu barbaadee miti dhugaas hin jedha meekaappii hundi barbaade garuu biteen ture akka carraa ta'ee namni ani wajjiniin ijoolleen ani wajjiniin riipoortii ture meekaappii naa kenni piliis minaamin naan jennaan an kenneef shinti beetitti achumatti dibachaa turte achumatti gannee disnee deemnee dagannee too jechuudha so hin dagatamaa siin jechuu barbaadeeti bargit birriin wanna dagatamu miti inna amantee hundumaa harkatti qabatteen dhufini dhiifama manaa godhaa yaada sirrii ta'uu dhiisuu danda'a wanti nan isiniif kennu kun maaliifi ani information akkasiitiif deebisuudhaaf baay'ee natti ulfaata dhiifama manaa godhaa turtii gaarii isiniin jaaladha isiniin jechuu barbaada